Jirtu nagaa keessanii baga nagaan dhuftanii gara chaanalii koo har'a wanta hojjennu ittoo misiraa hojjenna. Ittoo misiraa maxbashaadhaanii daddafee kan ga'u akkamitti akka hojjennu isinittiin agarsiisa. Akkasumas immoo wanta dabalee hundumaa isinittiin agarsiisa. Egaa warra kuukii gochuu warra hin beeknee fi warra dhiirotaadhaaf hin taa'edha nan abdadha. Egaa akka argitanitti wanta na barbaachisu asitti dhiyeesseera. Wanta fayyadamu kunooti kanadha. Kana fakkaata shunkurtaa yookiin qullubbii 3 murmuree asan qaba. Isa nan fayyadama. Berbere fallaana shaayee 2 fayyadama. Akkasumas saalsaa yookiin timaatimiin daakamee gurguramu isa fallaana shorbaa tokkoon qaba. Misira kubbaayyaa tokkoon qaba. Kun immoo qullubbii adiif jinjibila kan walitti daakame isa fallaana shorbaa tokko isa nan fayyadama. Zayitii 1/4 cup isa zayitii nan fayyadama. Barbaadan immoo dhadhaasitti naqachuu hin dandeessu. Isas 1/4 cup itti naqa. Amma gara jiruu isaatti deema na hordofa. Egaa kun akka argitanitti maxbashaadhaan hojjedha isiniin jedheera. Maxbashaa koo ibidda bobaaseetanii ibidda gaa miidiyam irraan godha. Isa booddee zayitiitti naqee zayitiin isaa xinnoo ishee si'ee ho'u shunkurtaa yookiin qullubbii murmuree itti naqa. Isa murmuree isa silan qopheesse isa itti naqeetanii nan bisheessa. Tole egaa bishaan isaa si'a fixatu qullubbii adiif jinjibila kan sila daakeen qopheesse egaa fallaana shorbaa yookiin fallaana isa guddaa isa tokkotti naqee wajjin bisheessa. Isa booddee berbere fallaana shaayee 2 itti naqa. Egaa amma bishaan xixiqqoo gochaa nan bisheessanii. Egaa bishaan xixiqqoo amma bisheessaan jira amma akka barbareen sana akka hin gubnee fi akka daqiiqaa 10 fi akkasiin bisheessaa jechuudha.
Sawwaddee saalsaa isa sila sinittiin agarsiise fal'aana shorbaa tokko tannaqee xinnoo ishee wajjin nan bisheessa. Isa booddee hawaaja kana hawaaja dirqama bitii yoo barbaaddan itti naqaa. Garuu kanaan dura viidiyoo hojjedheera description box irra isiniin godha yookiin comment irra isa jalqabaa irra isiniin godha. Hawaaja sunqoo yookiin hulbata irraa hojjetama. Yoo barbaaddan itti naqachuu hin dandeessu. Kanatti immoo dhiisuus hin danda'ama. Kuni garuu waxiin mi'eessaa baay'ee. So isa fal'aana shaayii tokkottan godhee. Kan hawaaji yookiin qamamii kan nyaata akka shiroo faa misira faa kan itti aqulallaanidha. Isaa wajjin immoo xinnoo ishee nan bisheessa. Isa booddee misira sila argitanii kubbaayyaa tokko isiniin jedheera sirriitti miicamuu qaba. Isa miiccingaa ittan dabalaa. Isa booddee dhadhaattan dabalaa. Namni feenee dhiisuu hin danda'a. Tole egaa nu bishaachaa jira. Ashabottan naqama. Tole egaa kunooti amma nu bishaateera. Egaa amma booddee xarapheessaa irratti dhiyeessuudha egaa xarapheessaatti immoo walaa garraa jechuudha dhiyeessitanii walaa garraa. Kunooti egaa akka argitanitti dhiyaateera. Kana fakkaataa baay'ee mi'aa egaa jaallattu jedhee nan abdadha. Egaa yoo jaallattanii laayikii naa godhaa, sheerii naa godhaa. Egaa viidiyoo itti aanutti immoo ammoo laa garrutti ulfaadhaa isiniin jedha. Bye.